أجرهم بداسي نافبل جنة خيكاري دو أجرهم بداسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كورونا بالبلا مو بيور برباد دلو لاغونو سنيغا دي سنجرا ولا تا برباد دا بونتو ارغدو be namni nama kanarra waa qabu injiru jechuudha Dubaay keessa akka borduftanii himanni namni Dubaay keessa nama kanarra waa qabdan torba barreeffadhaa kameraa fuudhaan jiruan bashiga kamera galtanii bulu kamtanii la namni bira ayye amma nama warra qabna jedhu jirra ayye sanilleen bagitu la kumatilala kesan itimteeta gaafadhe maalifan keessan gaafadhaan hattu oggaa tokko oggaa lama maallaqa shamarranii fudhatee boochaa ture bilookii godhee irraa deeme maalifan keessan gaafadhe suuraa buusikaa irraa bakka hin gaafanna rakkoon laala bashigaa argiteetta jalatti cubbuu naasayin haadha naga'ee abbaa naga'ee bakka hunda naarrabsi ani narrabsine deebiin kiyya kanaa miti deebiin kiyya moojiidhaani afani ni miti arabani miti namni nama dubbatu tokko ima araba mamal kuni badimar dabara bidira wa agada namni nama ajala jirtaati bashiga ajala jirtaati koy wasika wadda ajala jirta bashiga yeron narab wallahi ndage amma argaji dagge fadu bashiga ol galchetani nuradi obulese kuno yonki jibe namni tajabala namni no irrade be male arani numni obulese kiyan jere nama kana ni betan jere malaka himata ma fi sura ki yakaf kese jadi koine bilang kas alo ye mubarak himata mala ni aye ayerga tulanga chani aye namni bontu merre argine bontu kamita follow de bisafsela anda wala fi la consider gitenan bontu sikni mu be bontu sika ol galche bontu galcha la mara imachu naftu nuradini ya rabbi namatina fi dinam haqani matu daga raga qab bontu sika merti qaba barresa mi galcha ni le sida wachita kataba bella matti bontu namni ayyubirra wa qabdan raga qabannan torba barreeffadha Oromiyaa meerrejo maaliif na arrabsina shakki bakka mubarak anu wanjin maka intala kala sibattenan qalbi jedhen talan tokko ta lamma fammo ana wannan ni jedhen arrabsina jedhu deebi sebi in deebi mubarak Enyuni elemoda elemo mubarak wanti jurumal sit fakate ati silma dirati namno la rabso ilmi dira wala rabso ngati ngabo beta ayob jachona mo namni sa wajin jirate fembeka nama bri sa ko famiti foni sa le nama nyatu da beta kesa namni ko wanto ko litu dubate brin ku yo jirate nama karkar sa ayube nyon akata malakata namna wasu wali jiratu beka sigala jira tari sura isa sirra arge o ka jecho takasisan wali tartani wali dubachulle yoro sa ile commenti barre age fatu elebo sura ya kese na age fatu ko masina basi garu nuti yoro dubanulle yoro wanto ko gonulle wanto furkat lalani farka began tokko irum mallen amantum mallen amantalle kabachu wonno wanti sinjiran ugaada falmachulle wanu majrati nama tokko haka namati fille garu bere dabarsani ammo yo kana mo wanto ko ayub hawasni son jinjiratu inde hawasni son jinjiratu ayub nama kami akatay atis boru namota baay'ee irraa hubachuu dandees nama du'as jireenyas nama wajjiidhaan miti bira dabare foon isaa ayub osoo nyaatte wallahi nama dorganeet ana ayub ko akkasitti bareeda beekee haala hojii isaatiin isa arge malee yookaan wajjin dhaladheeti miti atis akko nama dhageeffat ayub ko osoo qaxxita osoo suuraa askirran kaayin itti dawwalte osoo keessan gaafatte ayub ko waan jiru dhugaa nama si dhoksinisi sigala jira ati soso bakka isa kana buute akkasitti fidanii waan akkasii kana irratti dubbatan ila mee dhageeffadhu mubaarak osoo argite hin dallata waan jechuudha fudheera akaakii fudheera elemo yoo akka carraa ta'e namni biraa himate yookiin immoo mucaan kun irratti raggaasifatte
akkas atumti nama biraati miti atummaa nama waliin buute suuraa isaa kana gadi buuse dhaqii keessaa ayyuubiin itti dawwali bilbila isaati itti keessumaan gaafa ayyuu bukkoo nama seeraan siyaasofsiisee tasgabbaa ijoollee duriyyoo wannoodhaa miti nama bilchaataadha bara nama biratti itti abuutuu nama asirratti baasee afarsaa oolte. Orgalena arabse boletu mira galu isa taati sanati male yookaan ammoo simii dhufu yookaan ammoo jecha siin ta'e jechichi gaariidha miti bareedaa dhageeffadhu mubaarak dhiirummaa yeroo baay'ee dagachuun qabnu waan rabbiin nurra kaa'e kana keessa waan islaamummaa nurra kaa'e ijoollee moderator nama maaliif utaashiftanii buusu amman buusaa Gaalim kaa kana silaa baasuun irran turre waan Ani ittiin buune ammoo bee. maatee amma namni kun balleessin qabu. Oro. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كنسي؟ إيه أنا إيه. فيما تمتجرت؟ مالي نقوم مامي. والله أنت لا تقتل مالك أو نركب تجري تجينا. مالي دابنا الرافودة جتي. مالي لو تو مالك نركب فودا ميرا. Ugada boleh pergi. Malah karkafu deleng ka bubeta mubarak. Ushi. Kanaan durallee akkanumatti mucaa tokkotti illee tiktookii kanarra na oofaa turte akkanuma maqaa kiyallee na balleessaa ijoollee warraallee as keessa jirti. Bilbilanii na gaafatanii beektaa? Yeroo isaan bilbilanii na gaafatan an dhugaa jirtu itti himaa achi boodatti deebi'anii yoo dhugaa jirtu sana baraan achumaan narraa kanamni. Ani birri mucayyoon birri harka waan akka kennite qabdu ijoollee biyya ranaa fideettee na kennite. Mucayyoon dhufuu diddee haftee fiizaan ni bahee fi tikeetti illee muree. Sana booda yeroo sana mucayyoon haftee naan birri kenna guutuu isaan u deebisinaan jedhan. Okay, anillee kasaaraa in kasaraa isinillee wariin isin harkaa bahe in kasariin jedhee maatii warraatiin illee waliin dubbanne qixxee adda qoodamne. Waan kasaree anillee keessaa dhiisee jechuudha. Achumaan tole meeqa deebistan an jennaan 50 ni deebisaa dhee 50 keessaa 30 deebiseef. Kuma digdama na bira hafaa kuma digdama na bira tafu sana guyyaa na eeggadhu ni kennaa yennaan guyyaa ma an jedheen sana dhiisanii ijoollee birri kanaan duratti illee hawaalaadhaan narra galfataniitu jira. Isallee kuma yeroo tokko 2,000 narra ergite yeroo tokko immoo 1,800 narra ergite. Isaa wali qabdee na himatti yeroo hundaa. Ati waan kanatti kasarte jechuudha. Waan kanatti kasare habibi wallahi waan dhugaa rabbiin jirtu tanuma kala isaanii wanti habibi takkan jiru. Takatin tasgabbiidhum tikee yuugaa haadhaati. Tasgabbiidhum tati dhuftee ittiin akka kee irraa falmatte yuugaa haa darbaadha. Dhugaatti mucaan kun kaatee ati biizaa hojjechiiftee fi waa hunda gootee fi akkati jette kana yoo maallaqni qixxee kassartee ati maallaqa qixxee isiinii kassaruun murtaa'ennaan isiin didditee waliin si galcha keessaan ishii. Dhageeffadhu qabu baarik ammallee kana qofa ayyuu biti bar maallaquma kassarame kana keessaallee deebiseeraa fi bar. Birrii meeqa deebiseef? 30 deebiseef. 20 sirratti hafte jechuudha. 20 narratti hafte. Isumaayyuu na ergi na eeggadhu jennaan diddee na himattee jennaan dhageeffadhu. Yeroo koo 20 yoo hin dandeenye sirraa kafallaa kafalii fi dubbii fixii nurra. Narraa dhageeffadhu amma laala nama yeroo as keessatti animmoo waa tokko namni tokko waan na jala deemtee usukeetti illee na himattee bara warra keetti illee nama dhaga'u. Kanaaf akkanuma maqaa kiyya na balleessutti hin jirti habiibi birriin hawaala waan irraa nyaadhe illee qabu waan kisaaraatis. Oro maqaa balleessite hin jedhin kama birrii 20,000 amantee kalas yoo qabaatte kenniif yoo dhabde sirraa kafalla dhumeera suma dhugumaan sin jaara wallahi. Okay narraa kafaluu dandeessa narraa kafali tole ani immoo kadhachuutti hin jiru garuu hojiillee qabu narraa kafaluu dandeessa. Hin dhabde miti ati? Eeyyan. Wallahi sirraa kafalla. Bor anatu bor sirraa kafalchiisee maqaa kee kalas silaa akka dhala nan barbaade. Ijoollee namni kun hattuu miti.
dhageessan birrii kuma dama bira tafe soddoma deebisee fi jira biizaa hojjetee fi qixxee kasarra intala keessan tu didee jedhe didan yoo dubbiin kun akkas taate guyyaa borii birrii kuma didama yoo sirraan kafalina mubaarakii miti na taajjabii qabadhu borkottu hin nuftii bor yalla kanuma la ilmi oromoo tokko dhufee dhaabee kassaree nyaatame narraa kafalaa yoo jedhe iddeen geessan jira hin jiru obboleessa keenya engada Saudi Arabiyaa eeyyee riyaala kuma sadeen narraa qabdi jedhe ishi oromoo eessa nageessitu suuqii kiyyan gurguree mana nyaataa laman gurguree idana man kafalaa jira bilbila kiyya yoon cufadhe hatee bade naan jedhu yoon bilbila mi'oorraa kaase naan rabsu akkasittan calluma jedhee bilbila kiyya banaa chaarjiitti kaa'ee lafatti ilaalaa jira jennaan beellama qabneefi jirra waan akkanaati kunis mucaan kun utuu hattuu ta'e immoo dente hattuudhaan haa qabaa jettuuf hin jiru. Salaamu alaikum. Faayiliin isaa kanatti cufama jechuudha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Bori dhufee tarsina. Qottusi bori nufti ijoollee annaa waamaan jedha naa qottu bor. Obboleetti jirtaa jala barachuu qabamoo warri namoonni biraa warri dhufullee. Maal barata boo warri daareektiin haa dawwalaa oole mucaan kun Dr. Nuraddiin. Maal seetalaa ilmi namaa maallaqa wallaahi birii annaa dawwalaa oole rabbii jedhi nagalchi. Rabbii jedhi nagalchi. Maallaqa namarraa liqeeffachuu namtuun qabdu namni ni rakkataa ni liqeeffata. Wanni hamtuun garuu haqa namaa fuudhanii haqa namaa ka jiru kan rabbiin irratti beeku osoo beekanuu diduudha. Dhuguma namni yoo hin qabne seerrilleen nama liqii namarraa fuudhee kafaluu dadhabe seerrilleen kan nama hidhu hin jiru. Yeroo sii kan dalagee kafali jaa malee seeruma biyya kamiitti yoo ta'e hidhaa aadaa fedhamuun hin jiru. Any case jechuu kuni waan seerri jiru. Ammoo ilmi namaa yoo dhabee rakkadde Oromoon rakkadde yeroo illee aanaa qabdu dalageetiin qaba yoo nama dalaguu danda'u ta'e dalagaddeetiin kafalaa obboleetiin diyyeenarraa qabdu. Kanaaf namaa ta'an hin jiru. Wallahi sanubii obboleessa keenya dhugaa akkanatti bee miidiyaa irratti amanuunu kuni waan tokko dhiirummaadha galatoomin jaanan illeen akka obboleessaatti. Wallahi rabbii qotta kadhadha hanni akkanaa hin jiru hanni akkanaa hin jiru hanni akkanaa hin jiru hannaa miti kun viidiyoo keessii qollofeen jira jedhe obboleesso suuraa kee illee maxxansu borgaruu suuraa kee nama maxxansaa intalli nufti intalo akkasi kuma digdama tafe kuma shanan sii kan kaffala meeqarraa na dhiifta jedheen ijoollee kadhadhee ijoolluma biyyaadha baaluma birrii kuma tokko na gargaaraa jedheetanii birrii si irraa agasiin barbaadde kafallee fi sirraa cufnaa galatoom ulfaadhu rabbi kisaaratti sin fidin galatoom deemi kalas suuraan kee Ayyaayye galatoom. akkasi carraaqadhu riskii rabbi sitti haa kennu ati nama dhugaati jaaloo. nama akka daadanu jira nama akka ani tunni nyaateeyyuu nyaadheera dhala nyaadheera oromo narkatti badde birriin na ajjeesaa yoo jedhe eessa geeffama la isuma nuguma eessa geeffama intallee eessa geessiti hiniisifama isa dhufee asirratti kalbi jedhee ilmoo durbaa arrabsu kanaa immoo namni nama kanarraa waa qabda yoo jiraattan torba barreeffadha namni nama kanarraa dhugaadhaan qabdan boontu torba barreeffadhu sin galcha. Waabiraati barreeffata Oromoo gaaddisee wallaggaa hin barreessitii garuu booddee tunan galche kan biraati kan kooyetti. Nan beeka danuu nyaatamtanii jirtu garuu amma dhimma mucaa kanarra jira maaliif na arrabse laata ka jedhu shakkii tangalee wallahi shakkii jedhe namichi. Yoo gurgulloo ta'e garuu lubbuu basaa bakkuma hin jirattuun gurgulleessina waan bunnenne yoo bute immoo bute jenna. Maal na arrabse na shakki gaaddisee nama kana mootii qabattee teessi gaaddiseen koos gaaddisee 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 ajab Nakiya, udah kalian nanti bertemu. Mubarak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaafa dhee ture beektaa waa'ee Fu'aad reefii san irratti dawwalee fi haasa'anii ture.
Ani mucattii birrii narraa qabdu tanaayyuu hin beeku. Yoo narraa qabaatu jiraatti as dhuftee haa dubbattudha. Karaa keessaatiin illee haasa'eenii ture. Inni biraa immoo anillee immoo irraa kafala. Anuun kafala jedhee si galee narraa as kaa'iti. Lakkoofsa mucattii sanii as kenni gaafadhee waan irra ga'e boru sitti hima. Inni nuun beeku. Maali egaa kiyya anoo nama nagaadha jedhan fooloo sii deebise maaliif jarjarte sila? Ilaal wanti jarjaree maal akka ta'e beektaa? Qoy kiyyaan tokko dhiifama naa godhiitan tokko. Tasgabbiidhaan haasa'e nama tasgabbaadha nama qaqqalliitti fooloo namaan deebisu. Meemee asirra ijoollee as keessaa eenyuun shakkamaan? Meemeegaa mee hubannoo namaa laalla akkasitti dallantee fi waan si dallansiisee fi waan na dallansiise wal bira qabnee laalla. Isa kami keessaa shakkamaan jala keenya? Amma suuraa kana maxxanseera. Shakkamaan kami keessaa? Ilaali koomeentii ijoollee. Ilaali jo koomeentii ijoollee. Ilaali kiyya. Itti meeraa kana jedhee itti meeraa kun isa gidduu siin jedhaa jiru. Maaliif xiyyatitti qabamee jira? Isin hiriyaadha malee ittiin argachuudhaaf waliin maxxanse malee fuula keessan balleessuu wallaalle balleesseeras fuula keessan kun situun arrabse naannii. Okay, sorry bakka ishee. Ani by the way xiyyichallee nagarrisi galee dhugaa jiru yoo dubbadhe jechuudha. Ani namni baay'ee ishee narratti godhaa ture. Ani xiyyichallee hin agarrisi galee. Mucichi immoo hiriyaa kennallee nama hojii nyaadhee hojii dhugellee even anuu irraa kafaluu nama danda'udha si galee. Kanaafani kaa kiyyaa intalli imbo'aa jirti tokkoffaa maal jettee beektaa? Yuusari miti himattuun nama kanaa jala keenya. Meefidi. Yuusari miti kan fedha qoy. Inuu boru bakka isaa bu'ee. Dhaggeeffadhu kiniini umrii si guutu yuusari miti. Yuusari miti ijoollee warra sultan eeyyee okay nan fedha yuusari kalas jirti. Boossee nama hojjifte wallaahi dhaazin dhugaan sitti hima. Kiniini umrii koo guutuu liqimsaa jiraadhu naa kenne beektee wallaahi nama kuma tokko fooloo godhee nan kijibee ijoollee nama kuma tokko ol fooloo godheeni deebitee immoo namni hin gargaarra mube jennaan si gargaarra obboleetti kiyyennaan hin barbaadu jette hojjedhee yaalamaa jira jette garaanu nyaatti si galee kiyya tokko lammaffaa immoo ati obboleetti qabda haadha manaa qabda haadha qabda nan nyaatame jette suuraa keessa nutuu maxxansine namni kun dhiyaataan jiru amma ati gatii maqaa kee eeggattuuf dhattee fidde garuu siloo suuruma kiyya maaliif hojii maxxansitee jette isii ergatte ani immoo wallaalee miti xiyyatti qabdeetti siillaa cubbura jaala kunooti jette ani immoo hojii maxxansuun koo yoo inni wallaalame kiyyaatu beekama yoo kiyyaa wallaalame utuun immoo nama si ta'uu baree nama beeku ta'uu baree kiyyaa maxxansaan jira ireessi kennisu maxxansaan jira fidii kottu siin jedheen diraan ati garuu natti jarjarte amma immoo dhiifama jenneerra amma mucattiin si fidaa qoy Yuusar. Okay fidi. Sorry jedheeraan illee. Abshir. Yuusar kottu birii kee fudhu. Dirhama kuma afuri oggaa afur irraa nyaate amata afur irraa nyaate. Obboleettii koo kottu kana wanni si gara nama nyaattu immoo wallah ole. Dhukkufattee umrii si guutuu kiniinii liqimsaa jiraachuudha. Rabbii jedhaa birrii rakkoon qabu. Oromoo du'aa hinaa kadhaa itti nu bochifte. Si gargaara birrii kee jennaan. Yoo innis natti kennuu baate wanti kun ka dhugaa ta'u taate jechuudha qulqulleeffadhee ofii kiyya gimmaa shaaniin kafalaaf. Garuu mucichi illee nama na diduu illee miti hiriyaa kiyya nama hojii nyaadhee hojii dhugee amma dawwalee fi ture kinu yeroo miyuutii qabadhe kana ciisee jira haasa'uun natti hin tolle si dhageeffataa jira waan jiru rakkoon qabu garuu amma mucatti sanuun beekuu naan jedhe wallaahi. Raanfateeranni tureera ka hoggaa furii hin deebi'aa laata birriin koo jette hoggaa furii jennaan yoo qabrii jiraate firatirraa kafalan jedheeni. Inti na hime jechuudha. Mucattii takka garuu waggaa jahamoo meeqa dura nama biyyarraa fideefii jira. Yoo isii taateen alatti namni biraan jiru jedhee mee ol haa baatuuti haa dubbattu irraa fuunaa fi isiin dhukkubsatullee obboleettii kenna. Dhibeen osoo birrii sanuu iyyuu irraan fuudhin boruu yoo waan ta'e yaala isii barbaachisaa ta'e mana yaalaatu ni geessinaa jechuudha. Galatoon ulfaadhu. Eshi Yuusar jirtaa? Yuusar as jala jirtaa? Okay, TikTokii dhumaan seenaafi. Yuusar. Obboleettii keenya jala kana himatte suuraa kana natti ergite. Hagam barbaade argadheeraani. Siraaj ka'ee dhukana galchi mee bu'ee Siraaj ka'ee dhukana nama hayyuu nuti qabnuun beektadhe yaada mee galchi. Hasan kuni yaa jamaa jedha. Siraaj ka'ee tokko galchi Siraaj ka'ee tokko.
milkeessa rakkoon qabu milkeessa rakkoon qabu. User jirti useriin ilaalaati yoo dhufte naa galchaa. User jirta rakkoon qabu maa siraaj maaloo wanti barbaachisu hin jiru amma mucaayii sii fida qola lakkoofsa sii ilaala lakkoofsi sii meeqa mee warri yaadattanu 50 meeqa itti lakkoofsi xumurri isaa na yaadachiisa 56 laata. I think 56 moo 76 yoo lakkoofsa sii qabatte ani karaa keessaatiin tekisti sii godheera. 57 maqaa laadniis ijoolleen kunoo ajjala oolanii bulaa jiru wattaaddari 57 oya amma sii fida. Okay. 57 wattaaddari argaartaa kunoo 54 jedhanii kaan 57 amma dhufaati abshir ijoollee yaadattu yuusar waan isiin jette lakkoofsa sii 54 laa lakkoofsa sii kenniteetti malee boomaa eessaan fidee footoo kana dhiiga boossi wallaahi ijoolleen kun asiin uyi kan diineetii gootu hin jirti immoo isin diineetii gootu immoo maal beektu oduu gammachiis kunoota argadheera 98 waslaattochi 98 lakkoofsi rafiitirraan kaasee fida isin diineetii gootu maal beektu isii maallaqni sii deebe rabbii jedhii footoo balleessite tun hin argin baasi kaasi rabbii jedhii footoo itti ergite sana kaasi jedhamtee sii kaafte baga kaafte abiiti biliin keessi deebi'uun barbaada 98 warra jettan argattaniittu galatooma 98 eeyyeen 57 isii kana la 57 kana shi ummata raftee jirti ifama wajjin kiyya ganama namatti ijoollee sheersii godhu anu sheersii godha ganama kottu shi si dubbisee jira karaa tiktokiitiin si dubbisee jira lakkoofsa ishee na ergiti. lakkoofsa siin kennu inni nu cinaa dhaabbatu kan akka barooliin haasoftanii keessan arsii gaafa lolaatti barreessaa kitaabaa michuutiisa. Michuutiisa barreessaa kitaabaati barooliin haasa'aa turtanii barreeffuun barreessee ture si barreessee turellee yookaan isatti ergi yookaan natti ergi gaafadhee boru waan irra ga'e sa'aatii galgalaati irratti sitti hima. Ayyee bor qoy obboleetti dhiyaatee jira boru akka namni akka laayibii banee sheersii godha kottuutii maallaqa kee akkaataa isaa dubbadhuutii fudhadhu. Balas argadhee jira yuusar jedhee seebii godhadha ijoolleen yaadachiisaa yuusar jettee seebii goote naan jedhaati yaa rabbi na milkeessi jedha maqaan sii asirraa WhatsApp irra yuusar jedhee seef godhe shii ijoollee yookaan nama biyya kana keessa jirutti lakkoofsisii nama amantu tokkotti kenniitii dawwalanii haa kaasanii. Laala yuusar 98 jedhee seebii godhe naa yaadadha yuusar 98 Yusar 98 jedhee seebii godhe abshirre kiyyaako footoo keessa yoo barbaadde dan qollofaa arganan kafalettee dhaqeen viidiyoos qollofaa borgaruu amaanaa rabbiitiin nu kottu. Wallahi rakkoon qabu hin dhufa jechuun yaani waan illee ala jiraadhe ijoolleen attaa dawwalan akka carraa waan illee isaa sanitti hin tirarra hin jiraatin. Balas bilbila kee argi ka siifan dawwala kiyya akkas taatu. Ani kan kee qaba barnaa seenuu dide malee. TikTok irratti. Okay. Karaa TikTok barreessa lakkoofsa. Cosa kana barreessi bakka borsiifan dawwala yeroo isin dhufte. Yusar 98 jedhee seebii godhe. Eshi viidiyoo keessa hin gadhiifne miti ani. Gadhiiftee turte. Laa hin gadhiifne. Hidheeraa laata ilaali gadi. Wallahi hidhamuu nafu ijoollee ilaalaa. Gadhiiftee turte. Nene. Okay. Egan kafalama hakkiin sii ragaa jiraannaan wantoonni jiraannaan hin kafalama jettanii sirraa kaaseera viidiyoo qollofeen jira bornaadha. Dhibba sadii irra dubbadhee mi borullee rakkoo hin qabu dhufee akka isii ragaa jiru hunda baasnee hin kafalla rakkoo hin qabu. Inni hoo kafalu baasarraa. Kanuma abshir. Eshi dhageest. Jara sa'aatii 9 guutuun taa'edha. Siraaj namni jedhu tokko waa'ee barreessaa ramee galchi. Dabarra kok kasih jalan lagi tadi. Game lagi ya yo karen tenye wallahi lazim. Game aku saat saya kalau time bekuan. Saya shakalan. Itu rumah aja rundi saya bawa anda dabe. Main ke saya nanda dalam sini yo saat saya kalau tadi kudan dia toko. Tahu bela maka membalik kita ni tak abul tu miti mah. La haula wala quwwata illa billah.
Eshi next ayubirra namni waa qabu hin jiru taanaan footoo isaa kaasuu fali. Ayubirra namni waa qabu hin jiru taanaan footoo isaa kaasuu fali. Namni siraa jiru. Ayubirra namni waa qabu hin jiru taanaan footoo isaa kaasuu fan deema. Mube dhiifama hojii. Namni siraa jiru kun baay'ee tokko barreessaa jira beekte nama isatti dhiyaatu tariitii inni illee irraa kafalla jechuu danda'a yookaan waa wayii dubbatuuf himee galchi. Boruma boruma. Mucaan dhufee jira sana akka baasuudhaaf. Aziza deemi bilookii keessa dhiisi deemi dikaanaansii tish biteeti. Meel kun Suuzaan kiyya nan baasa. Haa ta'u warreettanu maaliin ta'a? Kamayyoon himattee kameettiin himattee ragaan kameettii bor dhufa yeroo innis dhiyaate bor ilaalleeti ragaa kameettiif xumurree viidiyoon man hojjedha. Sinii galee callisee na arrabse jedhee suuraa isaa sirra bulchamu. Yoo namni himatu jiraate kottaa. Yoo namni himatu hin jiraanne kaaseera kunoo. Yoo namni himatu jiraate itti dhiyaadha ayyuubiin. Salaamu alaikum. Kana irra kaa'uun namni himan. Kaaseera maaliifan kaasee haqaan deemna. Haqaan deemna namni himatu hin jiru taanaan nama waa namaa nyaatu hin taane taanaan hin kaafamu malee maal godhama qaba. Maal giddiidhaan irra keenyamu. Kamiyyoo qofatti battee kamiyyoo bor ragaan siin dhiyaata ragaa siitii waliin dhiyeessina viidiyoon hojjedha yunnas waadaadha. Sinii galee akkasii. Inni kun immoo saba qaaraacheetiin tiktokii baratee haala gaariidhaan uummata cagadaa jiru. Fooloo 130 shakkalateera. Dhageessanii fooloo 130 inni shakkalate nama qaaraacheetiin maallaqa nyaati. Ijoollee shamarranii moorri keessaa nutti tiriiftanii footoo bareedaa yeroo argitanii shannatti gootanii nama kana nan baasinii maallaqa xiqqoo ta'e irraa kafaleen fudhaa warra jettan warri Dubaay. Adabadhaa ta'a. Adabadhaa ta'a isinitti meera. Yeroo dubbadheeniin gadi bu'a. Ayyee eenyuun kamayyoo wantatti dubbattu hin jiru dhiifama naa godhiiti bor ragaa kee namicha sana barbaaddee itti dawwaltee waraabbattes ta'u waan ragaa qabdu guutuu fudhattee dhufta sana booda inshaallah maallaqa kee ni deebisa jedheera innis tan deebisa anaan rabse malee yoo ragaa isii ragaa guutuu gurbaa sana naa fiddee jette maallaqa isii amma galchee waraqata ergaafii jedhe. Dhufeera galchi. Eenyuun galchu? Leencoo waa biraa haasa'uu fi karaa basi galchuu dhiisi. Manguddummaa haasa'uuf jedhetan si galchuu dhiisaadha. Mali si argeera qaata. Eenyu kanan galchu kun? Mali si argeera qaata. Laa mu'ee ani dhufee jira. Marwaan illee galchi. Maqaa biraatis si barreessaa ran beekan. Dhufee jira Marwaan maqaa koo yaa barreeffatu. Marwaan barreessi. Marwaan hin galchi kamuma ibsa hinne dura inni biraan barreessinaa. Akni mucaa boowwattan. Sadii barreessi Marwaan. Marwaan maatii barreessi. Namni biraan barreessinaa. Marwaan sadii barreessi. Marwaan sadii barreessi. Turati Muhammad laaloo ka jedhu. Arganneera Marwaan kalaas. Namni biraan barreessinaa. Namni biraan maa barreessitu? Yalla barreessi Marwaan maqaa dura barreessaa jirtu. Inni maqaa jaartitti hin jiran. Iraaniin jira maqaa Iraaniif. Maaliif galte obboleessa? Raanii galcheera kutu buyyaatti obboleessa. Raanii ka jedhu Kunoo raanii galcheera. Raanii miti irraa qayi. Marwaan. Marwaan dubbadhu baabaa kiyya kunoo namni saba kee waloluu jiraati dubbadhu mee mallayni ati jaalayyuubitti ergiteefi mucattiin tun mallaqa sirraa qabdi moo mallaqa isin sirraa qabdu isa si erge irraa fudhu jettee moo mallaqa kana jaalayyuubin irraa fudhatte moo hin fudhanne ati dhugaa jirtu lafa kaa'e maqaa nama akkan manturee sun gaarii miti. Waan jiraatti mee bakka asuma kan gaafadha. Salaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bayyaadhaa. Mubarak. Obboleessa kee. Wayye.
Nagara Dirta akan nagara bagana gatate bagana ganduste kometi sana kometi neto biusi ka badda dara sakale tin je kana kometi drama di batul masira kabdi turte boleh sako maal seete yeroo sanatti jechuudha diraama 700 Ayyub ragaluun sirriidha beete. Sirriidha ate gitee kaate Ayyub irra si galcheettee tanii sidaan. Ayyub irratti galchee ture Ayyub illee kennuufiyyuu isii bira dira sii deemee ture beeta. Isi bira Ayyuu jechuudha. Qaamaan achirratti bakka anillee bilbila wajjin haasaa ture. Ayyuu faanallee haasaa isii faanallee haasaa ture jechuun jirametti achitti isiin waan hin taane naan jette jennaan inni illee aaree yeroo sanitti otoo hin kenniniif biraa deeme beeta. Yeroo kanatti baay'ee rakkadhee jennaan bakka hanga gaafa inni sii galchuutitti diraama 300 galcheefi ture beeta anumtiyyuu jechuudha. 700 barraamu. 300 galcheefi ture baay'ee rakkadhe jennaan. 400 jechuudha. Kanaas rakkoon qabu. Walumaa galatti ati birriisii isatti erguun dhugaadha. Itti muunis dhugaadha jechuudha. Ayyub itti muun dhugaadha beeta amma si ibsaa jira eegika. Innaa birrichi irra galee Ayyub innaa sanitti yaa'u haala birrii qabateetuma dhaqeeyyu anatu cinqee bakki inni jiraaturraa chaarjaa jedhama. Timbeetu inni ajmaan irraa gara chaarjaa. Laa rakkoon qabu dhiisati adaraa rabbii waa biraan haasa'e maaliifan siin jedhe betta inni si as qayyamee fi isiin isaas qayyamtee Allahu alam namni maallaqa namarraa qabu namni maallaqa malatti geessee jennaan wanni inni arrabsuuf hin jagana akammoo maallaqa si barbaade maallaqa sirraa qabaachuu amantee 700 isatti ergamuu amanteetta isiidhaan isiisa bira jala jatteetta inni immoo lakki jedheera hin morme tokko naa qabadhaa uummata keenya natti ergamne maallaqni wayii jedhee morme naa qabadhaa bakka kana tokko atamma maallaqa sii kana kennamuufii hin danda'a. Ofirraa kennitaa ammoo isa kennisiif taaf. Mallaqni siin kennama eegi kamii dubbisii tumura. Ishi naa tumuri. Illa laalle habiibi mubaarak. Ishi. Ta'ee amma dubbii bakka Ayyub kennuufi finnaa dhabu wal as qayyamani maal akka eenyu akkas qayyame hin beeku an akkuma tamma jettu kana jechuudha. Innuu waan hin taane siinuu jetteeni bilbilaan faana haasaa ture. Walii galuu dhabanii deemanii rakkadhee jira baay'ee rakkadhee jennaan dirhama 300 ofii kiyyaa fuudhee galcheefi. Kaza innaa kanatti jechuudha dirhama 300 kana galcheefi fudhatteerti illeedha. Ishuu kanatti dalagaa seente beetaa isiin dalagaa seentee bakka dalagaatitti silkiin isiinumaa hin qabamte jennee akkas kan yaadu dura sii geenne isiin fira jaartiitti yaati beetee. Ana lakkoofsa isiillee hin qabu nama sa'aatii kanatti keessaan dawwalamee namni natti hime karaa deemaa jiranneedha. Natti himan malee waan inni irraa beekullee hin jiru akka isiin asirratti himattellee jechuudha. Kanaaf otoma akkasitti jirru gaaf tokko birrii wayii Ayyub as namarraa fudhadhaa naan jedhee ture beektaa naan. San yaa'u waan keessaa waliin haasofnee wal amansiifnu hayyee ishii jedheeni taanii amma dubbii gabaabaa jechuudha. Anis kiyyaa asirratti illee wajjin haasofna mucattiin illee waan ana nafeetuuf irrallee waan keessaan illee osoo natti illee haasofte waan xumuramuu danda'amu beekte. Amma bakka nama tokkotti ani amma danda'een mucattiillee xumuraa iyyuubillee haasofte. Wee afat akkatti gaafii Marwaan hin gaafadhawa. Gabaabumatti uummata kiyyaa akka hubadhetti dhaggeeffadha. Marwaanii akkuma obboleettiin keenya jette dirhama 700 Ayyuubitti ergeeraa fi Ayyuub irraa fudhu jedheeraanii mucaan haqasii Ayyuubiin inni siin gaafatte dhugaasiiti walumaa galatti. Maaliif Marwaan deebi'ee anas si kennan gaafattu jenneeni. Marwaa ila muu ilaala jiratti. Mubaarak.
reef dawwalee afaan kiyya marwaan gaafadhee birrii ayyuubitti erge an ayyuub irraa fudhadhee jira naan jedhe bilbil silkiidhaan amma ayyuub marwaan birrii deebisee jira marwaan birrii fudhatee jira marwaan akka reef bilbilaan naan jette san lakki birrii an ayyuub irraa fudhadhee jedhe keessa wal dubbifna malee jedhe maallaqa la mube anu fi dawwalee gaafadhe anu isaa lachi yuuqita sigalee haqa namaati me hatti biyyatti yaagaltu fi barbaanna sigalee garuu maqaa walitti sun gaarii miti marwaan hin dawwalee afaan kiyyaan gaafannaani marwaan birrii sirraa fudhee jira jedhe ayyuubi ana narraa dhagee amma haasaa jira miti fitadhu kaaya fita akka qajeela haasay akka ati bar akka nama jara jaarsummaa haasawutti haasaa jirta mallaqa fudhee nabii hin kennaaf jedhe akka dura jitsen gadi dhagee dura dubbachaa jira dubbadhu kaa qajeelatti ka qajeelli kan dubbataa jiru maalidha ani ko amma barka siin jedhaa jiru ilaale Mubarak aye birrii 300 mucatti gale jet birrii amma ayyuu birrii sana fitafi di babrasan kafa anin kenna kamayo bakka gababsi deebin keessa gale deebin mayalta kamayo ila kamayo qofa dhibba afurii sana ayyuub irraa fudhatte moo hin fudhanne qofa gaafadhu yoo fudhate mucatti akka fudhatte moo fudhanne ayyuub irraa maallaqicha hin fudhanne jedhe ayyuub irraa nama biraa namarraa fudhatu naan jedhe beektaa innaa dura malee fudhanne ammallee deebi'ee immoo herreega wayii keessatti jechuudha naaf namtichi sunillee waan keessaan haasofnu saniif akkas jedhaa nama beete kudoona kanaafuu dhiisi bakka amman deddeebisinetti bakka obboleessa koo obboleetti keenya kabayyoo irraa fudhattaati obboleessa soddaa keerka waan beekan waan ta'eef naa galchuu danda'an amma dhugaa as jiru yoo dubbanne haadha manaa isaattu bira kooti isitu yeroo sanuu rakkadhennaa mallaqa naa galche birriin koommoo marwaan hin birallee miti marwaan isa rakkalche isumaan na dhoorgata ayyuubi makan haga dalaga rajaa sadi guutuu gadee dibbatti ayyuub sida wasa dibbatti ragaage ayyuubi amma dhagaye mannaan keessa irraa boleetti ala jedhe ayyuub sida wasa dhugaadha dararee waa hedduu nu gochuu ture birriin tun birrii guddollee taate miti waa hedduu nu gochuu ture osoo obboleettii qabu osoo haadha qabu namni haadha manaa qabu haadha fi qabu waan nama goon jiru ji'a sadi guutuu dalagaa malee dararamaa ture hedduu takka haga birrii na bira ga'ee birrii itti kafaladhe hojiin galu na dhoorgatee siniin hojiirraa badu dirasi gaafa birrii sitti fidu sana maalirratti wal loltanii ati himime subisa ganama anaa dalagaa wannaa wajjin haasayeetiin xumuree taa'aa jiru subii bariisaa sii fidanaan jedheetiin eega sa'aatiin darbee madaamalleen dhufuun akka nan barbaane na gootu dirasi eegetiin sa'aatii galgala na dhufe jechuudha kadhachaa olee guyyaa guutuu gisee na bira dhufullee birrii ittiin deemu sanuu eega naa fide booda na dhoorkatee buduuba deebi'ee tare osoo naan kennin malee wanta ilmoo shamaraa kana dararamu yeroo jalqabaa dhufe argeen beeku waan ilmi dhiiraa yoo akkan nama dararu argeen beeku malee wannati Mubarak Mubarak anama birriin galcha anin galcha amma saa kanatti birriin galchaa fi garuu marwaarree fi tanaan dubbisee bilbilaan gaafannaani an birrii ayyuub irraa fudhee jira anan mucattii kennaa jedhe dubbisee afaan kiyya birrii anin galcha sii galee marwaan immoo wanti inni lafatti haasa'e foon asirratti haasa'aa kun garagara ta'uun qabu marwaanii kiyya baaba maasii fakkaate akkuma reefaa soitu san lakki an irraan fuune alatu irraa fuudhaaf illee hojjette waan jirtu dubbadhu sii galee waan jiru dubbanne waan ilalaale waan jiru haasaa jira nama kunaarreef bilbila wajji haasa'uunee minam sadii walirratti hinee anaa si'i ayyuubi walirratti hinee si bilbilee ani itti mucama kana na agarsiisa jedhee si bilbilaan maallaqa akka fudhate dubbate abbaa kiyya amma immoo asirratti akka namaa jaarsummaa ta'aa jiruuti ati mucattiilee naqasii haa dhabdu jechuu kiyyaa miti akkasii haa argattu garuu akkuma reef jette san lakki ayyuubiin galchi ayyuubiin ol galchi Mubarak ayyuubiin ol galchi Sira jedhanii waan jaarsummaa haasaa jiru hin jiru Mubarak dhiisatti namni manuma arrabama namni hojiidha ol galchiiti akkuma waan biraa sotti garuu maal lamaadha illee kanaaf arrabamtanii dhugaa barti illee waan ta'eef ayyuubiin deebisi leechoo kiyya wannan si galchuu dhiisee fi gadhee si jaallatu si kabajuu fi wal dhabnaa jedhee galchuu dhiisee taa'aa ture akkas malee si argaan jira wallaahi hagati lakkoofsa barreeffatu si jaallatu si kabajuuf nama kanaaf jecha wal laburra leencoodhaan jedheen dhiisi sin kabajan beeku an lafaa kee Mubarak yaa inni si kabajan
kanaafuu cubbuu haasa'uun atillee wanti arrabamtee bu'aa firii ka arraba keetiin argita atillee haqaabsii galee himaa keessaan nan dubbisnee dhaqa walloltan malee haqa namaa gaafachuun kee jibbinee miti haa galuufi baga gaafatte baga dalayde garuu haqa baruudhaaf mucallee ol deebisi kuma mucaana jira ayyuubiin ol deebisi jarri lamaan akka walii kennanitti jarri lamaan si biratti kun ummata kanarratti wal haa fahamsani. Inta umu beeku nam.